dogoggora wayii hojjechuu hin danda'a. Si galee amma fakkeenyaaf sirba gadhiisee mucaan maal jedhaa ture maamme kagannii rakkoon qabu dhiisiyyuu. Kagannii rakkoon qabu fakkeenyaaf namni tokko namni lama sadii wayii gaafa nama qeeqee namatti hoo'ee jiru namni afur sadii immoo suuraa namaa galabbatee laayivii irra seenee nama arrabsu tokko itti fakkaachuu danda'a osoo hin hubatin innillee imooshinaal ta'uu danda'a. Keessa galuu danda'a si galee inni kaanillee jechuudha itti murteessu. Amma kan mucaa sanaa fakkeenyaaf yeroo darbee biyya dhufee akkasitti simatanii akkasitti jiraatee akkasitti maal ta'e hinaaffaa tokko jedhe. Qoy dhiifa manaa godhi qoy. Akkasitti fiyya akkami beektaa? Amma dubbiin kun goolabbii argatu jechaa jira. Anammas ta'u dhagee wanta jedhe bakka inni jirutti isas waamamee bakka inni jirutti wanta walitti bakka inni jirutti dubbadhuudha kiyya koopiliis miira keessa galii namoonni asirratti argitu kunillee obboleewwan keetii nu kabajanii nu dhaggeeffachaa jiru isaanillee ilma dhiiraati. Amma koo barree amma fakkeenyaaf arraba irra hin jiru bar dubbiirra jirra miti fakkeenyaaf akkas jedhe. Oromoo mucaa kana feemasii gootee feemasoonni Oromoo gaafa Dubaay deemanii isa argu maal jedhanii waliin kaanii waliin kana ta'anii waliin sana ta'anii nutti quubsanii gurbaanii qomci nafxanyaadha Oromoo miti kuulloodha uummanni Jimmaa kuulloodha hay baala min jedhamu feemasii inni jedhu ofiisiitiif na barbaaddee dhufti gaafa Dubaay dhufte rakkina isiitiif dhufti si galee inni sirbuu birrii nuti asii sadaqaa kenninuuf fudhatee galuuf dhufe nu barbaadee dhufa. Inni kitaaba barreessu kitaaba isaa nutti shakkalachuuf jedheeti. Si galee wanti ani jara deemee barbaade hin jiru jara na barbaade malee tokko jedhe. Kuni miira hinaaffaati. Akkasitti godhanii akkana godhanii inni rakkinni isaa sababan sirba sana gadhiise osoo hin taane kanuma dura miira hinaaffaa wayii narraa qaba jechuudha. Rakkoo narraa qaba kana dura jechuudha. Itti deebina kiyya koo siin qaba sirratti ilaali. Ilaali kan isaa itti deebina ganniidhaan dhiifama oliif gooteetta ganni koo ulfaadhu galatoomi horii bulii akka Oromoottis viidiyoo sana kaasii yoo siif danda'ame viidiyoo gabaabduu maxxansi because akkumatu inkirdaada jette dogoggorri xiqqoon ati beettee jireenya kee keessatti uumtu kabaja namoonni sii qaban deebitee argachuudhaaf aarsaa guddaa si kabalchiisa ganni koo hanga dandeessuun waa wayii yeroo gootu miiraan akka hin taane akka obboleemmaatti waan inni si kabajuudhaaf waan inni si jaalladhuudhaaf si galee akka obboleettii kiyya qutisuutti waan tokko kan inni si gorsaa jiru akka jaarsummaa yookaan manguddummaa isa waan akkasiitti miti because kabajaa guddaan siif qaba kan rabbiinis anis of beeku jechuudha si galee kanaafuu sirraa wanti sun hin eeggamu ani kana kiyyaa dhaaddaala'u yookaan ammoo isaa irratti akkas waan akkasiiti osoo hin ta'in haqa rabbii jirtu qofan kallattiin sitti himaa jira waan sana kaasiiti yoo siif danda'amee jedhe jechuudha hawaasa kee miidiyaatiif an kana kanaaf jedhiiti akka nagaa ta'e gabaabsi biraa galii obboleewwan ammas irra deebi'een isinitti hima soolan yoo jiraatee jedhe filisheeriitti godhaatii dhufee haa hirmaatu. Aleeksis maammee al tokko haa xumuradhu kaa. Anis inni eegaa nama fedhe jechuudha. Si galee kanaaf kanatu kana ta'e. Bakka inni jirretti bar waa'ee isaa dubbachuu kana fuudhanii dhabatti. Namni bar ilaa namni kiyyaa. Bilamee namni dhagaama miti maammishu. Nagaama. Ilaa namni kabaja Oromummaa namaa qabu amma fakkeenyaaf mucaan kun akka ilma Oromoo ta'etti na beeka miti namni amma fakkeenyaaf namni tokko osoo badii balleesse Aleeksotoo badii balleesse Kaliifoon osoo badii balleesse amma fakkeenyaaf yoo sirba sana gadhiisu Nasree Aanolee natti bilbile kiyya maal taatee akkasii sirba wayii gadhiiftee osoo hin beekin gadhiifte moo sirkaa beenaan jedhe. Lakki ani beekaadhuman gadhiise abbaa caallisaan jirarratti hin jechuufanii jedheetaniin gadhiise malee waan biraa miti hin jedhe. Wallaahi noon doomnaa bilbilee miti waasaappiidhaan iyyuu na gaafate sii galee namni meeqa na gaafate dhufee jechuudha. Kiyaarfaan na gaafatanii jiru. Namni meeqa dhufee na gaafate. Agartee namni kabaja namaaf qabu namni kabaja ulaagaa obbolummaa namaaf qabu bilbilee nama gaafata. Yookaan immoo viidiyoo sirriitti hojjetee si haa gaafatu sooshaal miidiyaa irratti. Garuu jecha hin taane uummata miiliyoonaan lakkaa'amu. Ummata warqii sanaan ummata Jimmaa fayyaa kuulloo gootee nama barbaaddu kuulloo gootee nama barbaaddu Oromoo gootee qabsoo akkamii akka gaggeessitu Oromummaa akkamii akka waliin qabaannu rabbi qofta beeku. Ta'uun qabu kun anaan ammas ta'u fakkeenyaaf ganni waliin nagaa buufnee jirramti namni biraallee deemaa na arrabsa. Wallaahi mataa kiyya gad deebisaa na arrabsa. Deebii takkasiniin deebisuwan garuu gandaan itti dhaladhee sababa kootiin gaafa tuqxan natti dhaga'ama maaliif namni tokko asirratti dubbachuu baatillee keessoodhaan dhufee maaf sababa kee gandi keenya tuqama
Maaf gandi keenya arrabsama jedhee yoo natti dubbatu miira kootti natti dhaga'ama waan ta'eefi dhimma yoo dhuguma nagaa barbaadu ta'e yoo dhuguma oromummaa barbaadu ta'e oromoon tokko jettanii kan yaadanu ta'e ijoollee ganda Jimmaa waamtee kuulloo Jimmaa jettee waamtee arrabsitu dhorka arrakkoon qaban. Anni dagadhaa maaliif waan biizii na godhu baay'een qaban. Siigalee achi yoone duqeetii yuuneeniitiif nama yaaduu miti an taa'ee waan yaadu baay'een qaba beektaa. Kanaaf galatoomaa. Maame dubbii dabarsiitii kiyyaan boodarraa dubbatu mee ustaaziif dabarsiitii kiyyaan boodarraa dubbatu. Baay'ee naaf kolcha obboleewwan kootu lukoo. Ahmad Hussein kabajamoo dhiifama guddaa salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Hanillee salaamatan sin gaafadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Sa viidiyoo asirratti sharamaa jiru, sa bitamuusi, sa gurguramuusi, sa ganda dhaquusi, sa gandaa ba'uusi, sa Oromoo ta'uusi, sa Oromoo hin taanes hunda isaa argaama oolla. Waan gootaniif galatooma hundi keessanuu warri tokkummaa Oromoof jettanii waan gaarii gara gaariitiin ilaaltanis warri wanti kun immoo sirrii miti jettanis hundi keessanuu galatooma. Jiraatee namni akkas walitti qabamee waanuma garaagaraa wal jechuun kunu gaariidha. Gaaf tokko of argachuu dandeenya waan ta'eef warra of argatu rabbi nu haa godhu isa jalqaba. Ani dhimma kanaan wal qabsiisee waa dalageen ture viidiyoo daqiiqaa tokko. Ani wallaggadha jedhee akkan of waamuu saalfadheen jira. Jimmatuun ta'es jimma jedhee of waamuu saalfadheen jira. Sababaansa dubbiin tokko yeroo ka'u gandatti dhaqee kan inni achi galu. Yeroo of faarsanii ganda ofii faarsanii deebanii ganda biraa dhaqanii caq godhanii tuqu. Mee ilaala sirriitti dhugaa dubbachuuf jechuudha. Amma gabaabumatti wanti isin jedhu tokko yoo jiraate kiyyaan balleesseera, dhibbarraa dhibba balleesseera. Salamoon balleesseera, Sooliin dhibbarraatii dhibba balleesseera. Viidiyoo kana jara kana lamaanii ilaaleera. Kiyyaan balleessaa ofiisaa balleesse sana ituu namni ati balleessite hin jedhiin ani maaliin balleessee jedhee ofiisaa of arguu qaba. Soolan balleessaa ofiisaa balleesse ituu nuti kana balleessite tan jedhiin ofiisaa waan balleesse ofirratti arguu qaba. Abbaan waan ofiisaa balleesse ofirratti in argu taanaan isa namni isarratti argeessatti meeyyuu hamanuu hin danda'u. Dhugaa isinitti himuuf. Balleessaan bakka hunda jira. Fakkeenyaaf wanta kiyyaan godhe kanatu ummata namoota miira keessa galchee akka Soolanii ummata Jimma keessaa Oromoon parsantii xiqqoo tokkodha kuullooti baay'ataa jedhe. Ani garuu wanti na dhibe jecha kana fayyadamuuf dhiifama naa godha. Maquma kuulloo jedhamu kana maalumaaf ummanni Jimmaa kuulloo nama jechuun isa barbaachisani kanan gaaffii isinirraa qaba. Isin musliimadha dhiifama naa godha. Isin muslima. Akka islaamaatti jecha gadi aanaa tokkoon nama waamuun dhorkaadha. Yoo kuulloo jedhamuun kun jecha gadaanaa jecha xiqqaataadha ta'e isinoo ilmaan abbaa Jifaarii. Dhiifama naa godha miira keessa galeen dubbataa haramin yaani. Jechuun wanti kun gaaffii natti ta'eyyuu. Isini ummata diini islaamaaf illee aarsaa guddaa kaffale. Waa'ee Oromummaas kitaaba waa'ee shanan gibee jedhu namni dubbisee dhaqee argachuu danda'a waan isaan godhanii jechuudha mootonni shanan gibee. Isaan maleeyyuu seenaan namootaa kan hin kakka'iin jira. Kan hin PDF wayiitiin dubbisee argeeru kan seenaan namoota kana hin ba'iin jira. Warruma shanan gibee kana keessa qabsaa'ota warra adda bilisummaa Oromoo keessa jirus warra keessa tures warra achi keessatti wantoota garaagaraa ta'es wanta garaagaraati jira akka sabaattuu jechuudha. Mee akkuma islaamaatti tukaaneeti maqumti kuulloo kun gadaanaadhaayyuu kuulloo majicha jedhu kana isin fayyadamtu isin mataan keessan. Isinumarraa kanaan gaaffii qabu. Kanaan akkas yoo fakkeenyaaf jechi kuulloo jedhu kun jecha gadi aanaa jecha xiqqaataadha ta'e fakkeenyaaf garba nama jechuuni dur yeroo ilmi namaa bitamee gurguramu sana jechi kun ture. Erga nabiyyi Muhammad dhufani salawaatu rabbi wasalaamu alayhi sad guddaas sa xiqqaas sa dhiiraas sa dubaraas sa gurraachaas sa diimaas arabaas ajamas isaan ergamuutiini wanti hundi wantoonni akka kanaa wantoonni qoshaashaan akka kanaa dhabame. Isinumti jecha kuulloo jedhamu kana akkamitti fayyadamuu dandeessan? Namoonni gurguddaan hin fayyadamu kana. Amma fakkeenyaaf jecha kuulloo jedhu kanan Ahmadiin faarraa dhagee hin beeku. Kaamil Shamsuu faarraa dhagee hin beeku. Namoota itti wal qunnamellee namoota hedduutu jira. Wal qunnamee jechuudha.
jecha takka akkas jedhu fayyadamanii hin beekan. Maal inni kuulloomti kun maaliif cabate? Nuti ofii keenya qulqulluudha, ofii Oromoon jimmaa ofiisaa of kallaqee kanaaf isa biraatiin kuulloo jedhe. Oromoon Wallaggaa ofiisaa of kallaqee Oromoo Wallaggaa of godhe yookaan Oromoo Arsii of godhe. Kanaaf inni saba qulqulluudha, ummata qulqulluudha, eenyu maarriyyee. Wanti kun Rabbiin nama lolchiisu. Isa kanoo maaliif akka xiqqeenyaatti ilaalame inni kun? Tokko isa kana akka gaaffittiin isinii fi dhiyeessa. Wanti jedhamu kuni namni Islaamaa ta'e namni jecha kana jettu Islaama taate wanti kun gadi xiqqeenya taanaan akka fakkeenya namaan gabra jechuu fakkaata taanaan namni wanti lama qalbii isaa keessa jiru kufriin keessaan baane jedha Rasuulli sallallahu alaihi wasallam. Anatu jedhe miti karaa amantiitiin isinitti dhufaa jiran waan kanaa jechuudha. Tokkoffaa namni tokko duunaan janaazaa sanarratti abaluu koo maarriyyee koo jedhee boo'ee gadoodee na qabaa na gadhiisaa jedhu. Nama gosaan, nama waraan, nasabaan jechuudha. Namoota kana lamaan keessaa kufriin keessaan baane jedhan ergamaan Rabbi sallallahu alaihi wasallam. Isa kana achitti mee ilaalaa waan kana. Maaliif isintu nama biraatiin kuulloo jedhee arrabsaayyuu sababaasin jecha kana nama biraatiin jettan namoonni biraa immoo kuullotuma sanayyuu isaanuma sanayyuu maaliif akkas jedhanii arrabsuudhaan. Isinis maaf arrabsitu? Namoonni biraas maaliif akkas jedhanii arrabsu? Isaanumtu arrabsamuu hin qaban. Fakkeenyaaf Muhammad bin Aljaziiraa Oromoodha. Hayyee Muhammad bin Aljaziiraa dogongora tokko dogongoree sababaan dogongoree fi inni kuulloo Jimma keessatti dhalatedha malee Oromoo miti. Kuulloo Jimma keessatti dhalate maaf arrabsama? Oromoon kan inni jibbu sirnadha malee saba jibbu qabaa lafa kanarraa. Ummata fakkeenyaaf ani Amaara hin jibbu, Tigiree hin jibbu, eenyuun hin jibbu sirnadha kan hin jibbu. Fakkeenyaaf ani sirna Abiy Ahmad hin jaalladhu. Gosa isaa hin jibbu. Saba isaa hin jibbu waa tokkitti waan irraa jibba qabu garuu sirna isaa hin jaalladhu. Sirni isaa anaaf akka sirna nafxeenyaadha. Hin fudhadhu. Hin amanu waan hin ta'eef. Garuu eenyummaa isaa sana hin jibbu. Eenyummaan isaa sirna miti. Maaliif akkasitti hin yaadamu? Maaliif akkasitti wanni hin jedhamu? Dhattee nafxeenyaa duukaa dhaabattee dhattee akkas goote yeroo jedhamu sirna duukaadha kan dhaabatame kan balaaleffatamu sirnadha. Kiyyaan kun immoo dhaqee yeroo fakkeenyaaf isaan waliin dhaabbatu waliin jireenya akkamitti dhiisama namni tokko biyya tokko keessa jiraate waliin jireenya dhiisamuu hin danda'u. Duukaan jiraatiin jechuu yoo barbaadani duukaa jiraachuu danda'a. Isaanis alaabaa isaanii ol qabatanii naan alaabaa koo ol qabachuu nan danda'a. Kun rakkoo hin qabu. Kun akka nama nuttidha. Garuu Oromoon kiyyaatiin wanti inni si komate kuni komii Oromoo kana sirrii miti hin jedhin. Ani fakkeenyaaf akka mataa kootti siitiin bilbila kennan qabaa. Si komadheeraa garuu dubbii kana dubbii wanni ma godhee duraas haasa'uu hin barbaadu hin fedhus. Garuu isin yeroo baay'ee namoonni nama dura dhaabbattan fooloon isin har'a qabdan kun anaan qabatee jechuudha. Muhammad bin Aljaziiraa siin qabatee jechuudhaan namoota hamma kana hin jedhamneti nu ordofa. Namoota xiqqaa miti. Namoota kana hoogganuu jechuun biyya tokko guutuu duukaa hoogganuu duukaa wanta waliin qabanne hin qabu. Hatta ulamaa'ii gurguddaati biyya keessaa sin argaa jira. Namoota jajjabaa namoota siyaasaati biyya keessaa sin argaa jira. Haadha keenya faan nu argaa jira. Abbaa keenya faati nu argaa jira. Ilma koodhaa kuni, intala koodhaa kuni nu jedhu. Kiyya balleessite tataanaa waan balleessite dura sammuu keetiin ani balleesseeraan balleessine jedhe of gaafadhu. Of gaafadhu bayi dhiifama gaafadhu. Soolanii bakka inni jiru fidaati balleesseeraan balleessine isa jedhu dura sammuu isaatti mee nuti balleessanii rodhaa jirra. Kiyyaan balleesseera inni kun balleesseera. Sababaan inni balleessee jecha inni jedhe keessatti fakkeenyaaf ani Wallagga jecha jedhe keessatti kiyyaatiin jecha hin taane jedheera. Dubartiin tokkollee keessa baatee jecha hin taane jecha fokkisaa tokko jetteetti jedhamuu hin qabu kan haati manaasaa manatti tuqamuu hin qabdu. Ituu kaleessa wanta hin taane meeqa godheera ta'eyyuu wanti kaleessa darbe dabarfate wanti waa jechisiisu hin jiru. Gabaabaa dubbii wanti haadha sarrabsiisu hin jiru. Wanta abbaa bira geessisus hin jiru. Of ilaalaa. Haasibuu anfusakum qabla an tuhaasabu jedhe Umar ibn al-Khattab. Ituu guyyaan herregaa isin irratti hin ga'iin of herregaa jedhe Umar radiyallahu anhu warda. Kuni akka islaamaattis nama fayyada akkuma ilma namaattu nama fayyada. Mee galgala yeroo ciisuuf kaatani viidiyoon anarra dalage kuni maali? Akkamii har'a maaliin godhaa oole? Maaliin hojjetaa oole? Maaliin balleessaa oole? Isicha beeksisne balleessine malee isicha dhoskaatiin balleessine Rabbiin irra nuuf haa darbu hundi keenya balleessaa oolla.
Aadamuu balleessaa qaba. Gabaabsee kanuma sin jechuu barbaada. Aasaa hin dheeressu. Kiyyaan gaafa waa yakku Jimma bakka hin bu'u. Soolan gaafa waa yakku Jimma bakka Soolan gaafa waa yakku eenyudha maqaan isaa Yooniin gaafa waa yakku eenyu tokkittiin bakka hin bu'u Wallagga bakka hin bu'u. Nuti bakka buufannee hin ergine. Isinis bakka buufattanii hin ergine. Ofii keessa yoo barbaadan dhukkee walirraa kaasaa. Garuu gandaan qabatamee dhimma Jimmi arrabsamuuf hin jiru. Gandaan qabatamee dhimma Wallaggi arrabsamuuf hin jiru. Gandaan qabatamee dhimma amantiin arrabsamuuf hin jiru. Gandaan qabatamee dhimma sabni biraa hojjetatee nyaachuuf Jimma keessa jiraatus arrabsamuu hin qabu. Kanuma ergaan koo galatooma alfaadhaa. Galatoomi wallaahi ergaa ajaa'ibaati. Dunuuf ulfaadhu Amadoo keenya. Kaliifoo atis adeemsa jechaa turte Fu'aadis hin dubbanne abdii akkuma sana Jooteenis reef dhufee jedhee Kiyyaanis akkuma sana Ganniinis asirra jirtu Yoonii qofa kan asirra hin jiraanne osoo inni jiraatee isattis waan asirratti dubbatamu kana dhaggeeffate gaariidha. Obboleewwan keenya borumootarii bakka jarri hin jirretti jettanii immoo waan biraa kaasuu akka hin taanee fi waliigalatti nuti asirratti faayidaa tokko argachuudhaaf akka hin taane yookaan bu'aan nuti argannu tokko akka hin jirre yeroo keenya gubuu yoo ta'e alatti akkuma Oromootti jechuudha jidduu Oromoo keessatti dogoggora uumamee jedhe dogoggoraan osoo hin taane furmaata waan ta'uuf kaa'aa adeemnu jechuudhaa fi Abdii Geetaachoo hin jarjaraataadhaaf immoo neekisti jechaa turte Fu'aad Biyyaasi dura jira akkuma sana Jooteen Tulluusi dura jira akka dabareedhaan deemamu hidheetti. Ifama daqiiqaan fakkaata maammee hin beeku baay'een dubbadhe. It's okay Amadoo. Abshir. Ani baay'ee turuu hin danda'u waan ta'eef dubbadheen baa please ifama wajjin. Ayyee gabaabsiiti. Yoo dhiifamu. Adeemsa wanni jechaa fi tureef waanuma kana tana goote dubbattanii dubbii bantanii biraa deemuu hin jirtu dubbannee dubbii finnee biraa deemna. Manguddoo dubbii dheessitu hin taanu manguddoo dubbii fittu taana malee dubbattanii biraa deemuu hin taanu. Akkasii wal qabnee carraa tarii mi'uut godhadhee dhaggeeffachuu. Hin jarjartu yoo ta'e ittiin seeninaa eeyyee nama biraa bakka buufannaa. Hin jarjartu yoo ta'e ittiin seeninaa nagaadhuma nu gaafadha. Jarjaruu miti waan dubbachuu qabu waan hafuu hin qabne wanta dubbadhu hin qaba. Sanaaf rakkoon qabu mi'uut godhadhee dhaggeeffachuu nan danda'a. Garuu dubbachuu wanta hin qabu tokkotu jira. Yeroo man jalqabu namoota dhuunfaa ana dabalatee sooshaal miidiyaa tiiktookii kanarraa karaa feesbuukii dabalatee bara sooshaal miidiyaan itti namni sooshaal miidiyaatti dhimma ba'utti sooshaal miidiyaatu dhimma nutti ba'a ijoollee Oromoo jechuudha. Gaafan itti seenu ani dhugaa dubbachuuf namni tokko hammam beekaa haa ta'u, hammam hayyuu haa ta'u, hammam cimaa haa ta'u saba tokko yookaan ganda isaallee bakka bu'uu hin danda'u. Yeroo tokko jootee koo itti fufta dhiifama jidduudhaan afaan sitti seene namoonni koomantii jala deemtanii feesbuuka jechaa jirtanu feesbuukni akkuma addunyaatti jechuudha sarvarri isaa jechuudha diklaayinii ta'ee jira waan ta'eedhaa fi hanga siistama sana jarrumti deebisanutti feesbuuka keessan yeroo sirraatee jedhe ittuma seentu waan ta'eef rakkoo tokkoyyuu ittiin uumamu yeroo baay'ee wanta kanaa uumama waan ta'eef sa'a tokkoofis lamaafis sa'a 24fis kaaptan ta'uu danda'a waan ta'eef akkuma addunyaatti jechuudha feesbuukni sarvarri isaa jechuudha diklaayinii godhamee jira hin sirraata waan ta'eef feesbuuka jetanii koomantii jalatti nun jeeqina taaptaap kooppii liinki godhaa itti fufi joote galatooma. Ayyee amma gara kiyyaa dabalatee Soolan dabalatee Gannii dabalatee Oromoodha ijoolleen kun Oromoodha. Kiyyaanis ta'ee Ganniis ta'ee Soolan ta'ee abbaa fedhe ta'ee maammee dabalatee ana dabalatee namoota as jala jiran hunda dabalatee namni kamiyyuu biyya tokko saba tokko bakka bu'uu hin danda'u. Kiyyaan saba tokko bakka bu'uu hin danda'u. Jimmaa bakka bu'uu hin danda'u. Oromoo jedhee Oromoo bakka bu'ee waa'ee Oromoo dubbachuu danda'a malee saba bal'aa kana eenyullee bakka bu'uu hin danda'u. Saayitiitti sabni bal'aan kun waliin ta'ee kaleessa waliin horee waliin dacheen bal'oo Oromiyaan bal'oo waan taateef dacheen Oromiyaa irra diriirame waan hin dhumneef sabni kun irra babal'atee jiraate malee nuti Jimmaaf Wallagga jennee isa kana hin beeknu seenaa yoo gadi fageessinee dubbise. Oromoo jennee beekna Oromoo kaleessaa beekna dhalataa har'aa yoo taaneyyuu
walarrabsuu dandeessu bilbiltanii dhukkee walirraa kaasuu dandeessu keessaan jechuudha. Maaliifii nuti Oromoo kan beeknu ganda tokko kan beekna osoo hin taane Oromiyaa kaleessa waliin bahee gammoojjii Shinnigaa keessatti gootota dhuman beekna. Dabalatee namoota tiiktookii kana fayyadaman warra nama arrabsan warra ganda faarsan jala deemtanii goota koo ilma Jimmaa ilma Wallaggaa ilma Maalii warri jettan goonni isa lubbuusaa Oromoof Oromiyaaf kenne qofaadha. Isa Oromoof jecha lafarra goototame qofaadha. Isa Oromiyaaf bahee lubbuu isaa laate qofaadha. Siigalee kanaafuu jaallatan illee jibbitan illee namni tokko namni tiiktookii kanarraa ana dabalate ani goota miti. Ani goota Oromoo miti. Maalan buuse Oromoof. Nama tokko illee gargaaree lubbuu beelaa jiru kana nama beela baase dheebuu baase hin beeknedhaan. Akkamitti goota koo jedha sababan Wallaggaa bakka bu'ee yookaan Jimmaa bakka bu'ee yookaan Harargee bakka bu'ee dubbadheef akkamitti goota koo jedhee na faarsanan. Ani goota Oromoo miti. Yoon immoo diina Oromoo isa kaleessa Hacaaluun maal jedhe kaleessas dhingaddas nafxanyaan diina Oromooti kaleessas diina Oromooti har'as diina Oromooti jedhe maaliif kaleessa morma nurraa muraa ture harka nurraa